Maal ta'e irra kophaa teessaas? Yoom dhuftee ati seexana maaliiti? Fuuldura gara dhufee beekaa. Yeroo dhufee as taa'aa sirtaa ari'aati. Sadis miyaan bu'achi. Har'a baay'ee na dabbaraa naasa'in. Farshoon abbaa dhabdee har'a. Namni nuti farshoon irraa bitu hin jiru. Qormaata irra jirtu natti fakkaata immoo. Qormaata irraa irra. Qormaata isaa. Atiyyuu qormaata tokkodha garuu. Cima. Qormaata lama natti taatan. Cima. Qormaati. Qormaanni baay'ee natti cimaadha. Cimaadha. Bacaadama itti guuttu akkan isin hin komanne. Guuttee bacaadaa. Akkasitti guuttanii isin. Baran keenya maal godhu sitti fakkaate? Maal gootan? Tokkoffaa irratti jenna. Baan nun komatiin jenne baa jenna. Caan nun komatiin jenne daan nun komatiin jenne daanna. Isin hunduma barattani bee. Hunduu jira yoo ta'es yoo jiraates itti guunna maaliif hunduu deebiidhanne nun komatii qubee nun komatiin jenne hundatti guunna. Calima jechuun dandeessaa calima jedhama. Ijoollee warra manaa. Nagaa jirtu. Nagaa jirtu. Akkamme? Jirtu. Taa'ame? Taa'e. Jirtaati. Jira. Akkamme? Nagaa jirtu. Farshoo moo araqee isinii buufu? Mee lamaanuu na buusi. Lamaanuu? Jalqaba farshoo isinii araqee isinii buusu? Yaa ta'u buusi qaamee buusi. Shoota. Nene. Yaa araqeellee. Ajaa'ibaa! Yaa abbaa farshoo. Amma itti manuma farshoo iyyuu barattee fuukeeti. Baay'ee bareeda. Omaan jettuuti jajjabaata. Manuma isaa barattee amma immoo yaa abbaa farshoo. Manni nama hojii hin jaalatu. Nakka malee amma omaan jettuudha itti babbartee. Nama hojii hin jaalattu isin. Nabbi jajjabaata. Taaga. Hin taa'u. Taa'i. Maal sitti fakkaate? Maaltu fakkaate? Manni barumsaa fooyyeera. Manni barumsaa haala ittiin bulchiinsa isaa fooyyesseera. Kuusitti hin jiru taanaan heerumuma sii wayyaa maaliif? Hin jiru amma maal ta'edhani oollaan hima? Balaan sitti heeruma si qaradheen daawwatu miti. Maal sitti fakkaate? Maal natti fakkaate? Mootummaan uummata keenya barattoonni keenya akka isaan qaramanii biyya bulchaniif akka isaan sirriitti biyya kana hoogganuu danda'aniif haala barumsaa fooyyessiseera. Akka inni fooyya'u godheera. Barattoonni keenya gana yoo waan akka sibiilaa kana biraa fufuune malee rakkisaadha beektaa. Mootummaan uummata keenya baay'ee yaadaara. Akka ajaa'ibaatti. Woy hindi bitaam amma akka durii haatanii darbuun hin jiru. Kun mootummaan uummataaf yaadudha. Akka uummati ijoolleen keenya yeroo yuunivarsiitii dhaqaniif amma nuti dhannee ragaa yuunivarsiitii akkuma isaatti hannee iyyuu. Bacaadhaan nun komatiin jennee hunda isaatti dhannee itti guunnee filannee yuunivarsiitii dhannee warri yuunivarsiitii immoo. Akkamii jaarsummaan deeggartaallee isin hin milkoofne? Anillee hojiitti deebi'ee dhiise. Jaarsummaan maal milkaa'aa dhiisa abbo? Jaarsummaan homaan taa'ee kun bulbulaanis akka hojjajee aniyyuu isa gaafadhee sanni na dida. Akkamiiti waa qabdaayi? Waan akkasii moo? Maas ajaa'ibee maal? Ani nama hojiiti. Ani farshoo koo malee jaartii, jattii, mucaa maalii? Rakkoon jiru inni hin barama hin barta guyyaa. Arshii feena nuti. Ani immoo finyoo sirkan jiru. Gamadii fa'aa sirkan jiru. Ittiin of rarraaftaa? Gamadiin si haadhaa'u. Si shakkeedha achi yaabadde gaafa si erga of ajjeesuu fedheen si shakkee ture. Of ajjeeftaa fedheen shakkee ture maaliif barumsi kun dhiisi maaliif iyyuu baranne dhufnee baadiyyaa keessa jiraachaa jirree kun. Ati of ajjeesteetta miti? Amma sadii sitti ati? Mucaan isheen gadi si butte akkam taatanii? Jatti isheen gadi na butte? Akkam taatan meenatti? Na buttee gaa na buttee dha maal ta'an irra. Na butte. Sammaa dhaga'eera akka isheen si butte. Na buttee. Garuu beekta miti otoo ishee jala kaachuu baattee iyyuu isheen si tuqxe. Balleessa guddaa kan qabu suuma malee ishee miti. Na butteetu harkaa baaneerra akkuma isaatti. Ani sidhiisee nama biraaf butamuu miti butuu iyyuu hin danda'u.
Malee kanaaf harkaa beera garuu harka dinaatti nun laanne. Ani nama hojiiti. Wai, namicha kana immoo seexana to'amee bakka kana jiru. Bulbula. Taa'e bulbula. Bulbula. Een turte ka. Maal immoo ati keessa baatee isa durjii harkaan hin baattee deemtu amma Hin baneen. Nama bante ka. Amma haasaa baay'een feenu nama hojii. Amma farshoo moo araqee si buusa. ana wajjin haasaa baay'een feeture warra kaanii hojjedhu haasaa harta. Mee bulbula natti naafsi. Maal barbaadam? Farshoo moo araqee? Waan namni dhuguun barbaadu kan namarraa adda naa buusan hiyyeessa miti. Farsoo yoo isaan warri kaan araqee dhugaa jiru miti. Araqee dhugaaran. Anaa farsoo naa buuse. Namni ka dhugaaru. Amma isaan Eh. araqee dhugan. Ana tarka qabu dhiisiti waan bustu buuse. Waa'ee koomatti sangaati. An jaarkaanii araqee miti kaana booqa yookaan farsoo naa buusi. Jaarkaanii araqee miti ani. Farshoo sii buusu? Farsoon kee immoo maal jedhu fakkaata? Jaa'iba. Amma qormaanni kun akka itti dhufuunsaa immoo bareedateera maaliifi fuudhuudhaaf carraa bal'aa qabna si galee maaliifi hin kuftu beekamaadhaan ceetanii nima dhuftanii harka keenya keessa jirtu ishee harkaa immoo beeran ishee maajuun fuudha. Akkamitti harkaa baatee? Siyyuun fuunee ishee fuudhaan. Ishee fuudhumu. Mucattiilee namatti tolti. Saaban fuudhan barbaanne malee namatti tolti mucattii. Maal siin namatti tola? Maal waan baay'ee namatti tola waan isheen namatti hin tolu. Ganamoo kudha lamaan jalqabdan kaa? Mee farshoon akkam sila? Akka warra araqee dhuguu miti. Warri gubattuun araqee dhutti. Namni guggubattuun araqee dhutti. Hojiidha nuuf hojiidha hundaayyuu hojjetaa irra. Ka araqee dhuguun araqee. Ati maal na dhaggeeffadhu ammatti gorsan si gorsuun? Ati na dhagaye mee na dhagaye. Haasaa gara biraa dhiisiti. Kan qabutu farsoo dhuga jechuudha. Wayisi nama garaan isaan gubannetti. Gubaa Isheen nama gaarii abaase. Maal ishee namatti hin tolu? Maal sitti tolee sitti? Maal ishee namatti hin tolu? Waan hundaa qabdi guutuudhaaf garuu hin barbaanne. Fuudhi bakka waan hunda qabattee naan. Maaltu fuudhu barbaade? Ana darbaa qabdi. Dubartiin nama butti dubartiin yoomi jalqabde durbi nama butuu jalqabde. Anis kanuma adeemsise malee. Atis kanuma adeemsise malee dura jaallattee taane narratti jaallattee. Sirratti maal jaalladheen? Innaa maaloo darbe ana yeroo darbe maatii koo faana wal lolchiistee kaatee irra deebite amma immoo ishee duukaa waan biraa jalqabde. Maalan godhe amma isheen na bute. Ati maal goote otoo ishee jala kaachuu baattee isheen sitti buute? Jalan kaanne tun jalan kaadde maa gaarii ture irra iyyuu hin kaanne. Irra kaachuu sin kajeelte? Maaf ol jibbitu sin maaf ol irratti naaftu? Na buttee innis waa biraa maaltu jira? Akkasii? Ishee immoo tuffachuu hin dandeessu. Jechuun hin bareeddi nama. Nama hin bareeddu. Jechuun ani nama fuudhachaa hin jiru yookaan nan jaalladhachaa hin jiru. Innaa maallaan jechaa jirta? Nama ta'uu ishee bareedduu ta'uu ishee sitti maaraman. Hin bareeddi? Innaa maal si wayyaree? Hin fokkistee Maal si wayyash? Homaa wayyuu. Kan isin jedhan dubartiin ulaa walii beektuun qabdu dubartiin kanaaf sansiin jedhu dhagayeeti. Ilaatee jechuudha. Oduu isa wajjin haasoftu dhiisitee aan afaan haasa'e. Eenyuyyuu kan dhale dubartiidha. Kan si dhibu biyya kana keessatti dubartiin eessatti dhiirratti jaarsummaa ergattee beekti. Dhiirri dubartii gadiitis hin jira waan ta'eef yeroo tokko inuma ergatti dubartiinis. Ani kan si dhibu biyya kana keessatti bareedaan ana akkaataa inni of bare. Namni bareedu ana malee akka hin jirre. Gaafa ta'an jaarsummaa ergachuu baay'isan bakka dhiirri ana malee hin jiru hin jedheen. Naannoo kana keessaa fokkataan eenyu otoo jedhanii eenyu akka ta'an sitti himuu hin danda'a. Kayyoo akkasitti odeessu taate? Maal taate hin fokkistee jechaa hartaati ishee. Hin fokkistee maaliif fokkisii nama keessaati? Sinna fokkisiise malee isheen maal gooteetteet? Akkasuma waliin jaallattan egaa. Maalitti ishee jaalladhaa? Maattee hin taane? Ottu yaa Rabbi. Maal jette amma maal haasofte? Sinnatti waan mateef maqaa koo maaliin naamaa turte? Maal barbaadde ati? Ani moo? Ana malee. Ani maal hin barbaade maal haasaa turte? Hin qaanoftu xiqqoon isheen qaanoftu ati? Siime kan qaana'u qabu eenyu bira taa'aa jiru? Si mul'ata? Hiriyaa koo gamee qatime. Isika. Gamee qatime. Aara isika fakkaatti isayyuu. Ati iyyuu hin jedhamne. Eessaa dhufteeti? Ciree.
Eessaa baate dhufteeti? Suma biraan jira sattiin fagaadha. Dhugaa Maal gochaa jirtu? Deebii mee kana dhaabbadhu asee. Deebii ati. Biqilatu nagaan qabdu. Mataa ishee ni kuba. lakki nagaa malee qormaata xixiqqoo Zoorsee. Ati dubartoota wajjin oolte jechuudha. Dubartoota warra abbaan manaa irraa du'e isa bara keessa deemanii ganama 12 farsoo dhugan. Isaanii wajjin oolte gatii gadi hin buutin. Gatiin dhiiraa dabaleera. Amma na jaarsummaa natti argachuu jalqabde anatu tuffate. Akka itti lafatti gad tuffadhe. Ati nagare dhiirri dubartiin dhiira caaltu tokko baay'ee jira. Anamma waan ofitti amaneefan bakkee kana taa'ee akka barbaadetti dhugu. Tokko immoo hinaafee anamma kiyyan geenyes kan dhabee araqee dhuguu dadhabee farsoo dhugullee hanga nama cabsu jira. Dhageessa. Asitti dibattee. Taasifamoo na ergaa itti abishaaluu baadatti argite. Edaa biyya kana keessatti dubartiin gurra buuftee jedheen wayyaa gatti safuu gatti. Eessa jiraannu isaaniif dhufe? Maal haasaa jirtu yoon wantummaan isin haasaa hartan naan galle. Siingaluu ati immoo. Attamitti siingaluu? Siingaluu dadhabaa tokko kunoo akka taasaa haasaan dadhabaa tokko siingaluu kiyyallee siingaluu danda'a. Abbaa farsoo? Namni dadhabaan jira. Abbaa farsoo? Keessa lamaanuu naan galle. Mootummaan dubartii karra cufaatti oolchaa jedhanii kunoo kan nama bareedaan jalqabdanii. Amma mee farshoo dabaladha. Araqee moo farshoo si dabalu? Farsoo lakka araqee manaa dabale farsoo kan namni dhugu. Farsoo maali? Farsoo bishaani. Farsoon maalii hiikaa qaba? Farsoo yoo dhoobatte aduu keessa oolte yoo galte dhoobuudhaaf. Kan ammoo bakka sammuu firiisi godha kana dhuguudha. Dadhabaan tokko rakkataan tokko sadii. Tole bulbula. Ati farshoo dhiisi akkuma ishee araqee dhugi. Araqee dhugi. Eenyuun na qixxeessitee tan? Siyyuu. Atamma dhiira moo dubartiidha? Biyya eessatti dhiirri farsoo nagada? Maal haasaa hartaa bulbula? Amma araqee si buusaa arayyuu maal farshoo itti guuraa? Walitti himaa. Abbaa manaa koombuteen. Akka keensin jedhee waliin ta'a. Barnoota baateen matamma mana. Mee dhugaa ati abbaa manaa namatti bitu ta'uu boote. yooma fuudheen abbaa manaadha manaan jiru nama yooma fuudheen bakkeettan Ana. ati maal nafuute oolte Acarraa siqee dhaabbadhu mee. Si dhaba. Intalli Amma. nagaan qabdu. Ana immoo sin nagaan qabne. Si dhaabne. isinii lakkaa'u Maal lakkooftaa? yeroon sadii jedhu olola gashitu Maal jedha? hin lakkooftu isiniif lakkaa wal keessa jettu amma qophaa'a 1 2 3 Haadha diimaa? Hundee siisaa boca fitee jaarsolii natti argite sun maaluma jechuun maal yaaddeeti? Jaarsolee setti argee waan si jaalladhu uffatee duru yoo ta'u abbaa diimaa jiruu si jaalladha garuu siingalu na dibdee. Maal isin dideete yeroo abbaan diimaa jiru sosi gargaaraan ture waamee yeroo sana Hara nagatti yeroo abbaan diimaa jiru ture. mucaan inni lammaffaan sun ammoo bufimtu isaan hin fakkaatu. Keetuma manna keessaa sitti meerooni. Abbaan diimaa kana maqaa guddise qaba. Abbaan diimaa biyyoo keewwa. Biyyoo si tasaarumata abbaan diimaa. Yaadatta kun hundi kan dhufeem sababa keetiin ani fishin koo maa walirraa hin qabnu. Ani fishee maal walirraa qabna? Isaayyuu naasaa isaayyuu. Chico, ini biraan jiru? Nanti si beekaa asitti turanii. Amma inni du'ettee amma. Akka dee'een beektaman jiraadhaan beekta'ee magaafata. Ani si jaalladha mootii ergiti ijoollee masana lamannaa godhatte. Abbaan diimaas ofumaa maqaa bahe malee. Egaa ijoolleen ollaatti simbaatii al tokko naanis walaalee oomishee fakkaata malee. Waan saadhaan gala. Amma ana sabda karanaa sun maaliif ani akkasitti bareedee magaalaa deemee sitti na fuudha jedhee ilaalle chippistikii hamma funyaanee dibadhee uffata Pilaastikii keebbee waan. uffata ijoollee ergifadhee dhufee Ergifattee? jaarsummaa na diddeetti jaarsummaa sitti ergadhe jaarsummaa hodhudde. Hin jaalladhu. Inni itti dogoggora ta'e abshaaloo fa'aa erguu kee dogoggora ta'e.
Mudhii koo hidhadhee jireenya koof cimsa ufaatii koo dhiisee nabdii ofitti odeessa beela har'aa obseen quufa borii ilaala gommaa koo galee ta'eera mabshaala abshaala karaa maqee kasan ta'uu deege hiyyummaaf doofummaa nan baqadha fiige kana natti fiiguu nan bokossa diige abshaaloo abshaalaa bareeddu akka moggee